Yeroo ammaa kana madaamonni osoo namatti hin himin ijoollee tiikeettiitti muranii gara biyyaa galchaa akka jiran baay'inaan dhaga'aa jira. Egaa yeroo darbillee viidiyoo kana fakkaatu isinii hojjedheen ture. Osoo ishiin hin beekin osuma dalagaa dalagduu gara boolee deemtaa beenu jedhanii fuudhanii deemanii galchanii jechuudha. Innaa wanta isinirraa of eeguu qabdan, wanta inni isinirraa of qusachuu qabdan maaliif madaamin ijoollee osoo dalagattee kontiraata isheen xumuratin ijoollee dalagachuu barbaaddu odoo isaan hin beekin tiikeettii murtee gara biyyaa geggeessiti kan jedhu viidiyoo kana keessaa argattu. Ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan sirriitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa isin fayyaduu danda'a waan ta'eef. Egaa shamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Akkuma argitan obboleettiin keenya kun dhuftee osoo maan dalagatiin osoo ittiin himin madaamin boolee ishee geechitee jechuudha gara biyyaa ishee galchite tiikeettii itti murte. Egaa asumarraan illee madaamota akkanaatis eebbifachuu ni qabdu. Tokko tokko yoo ta'e gadi baasanii nama gatu kan waan eebbisee geeruu kinoo tiikeettii namatti muranii dirree xiyyaaraa nama geessu. Osoo aga dirree xiyyaaraa geessitu baastee gattee garuu eessa dhaqxi jechuudha. Egaa immoo wanti nuti irraa qusachuu qabnu waa hedduutu jira. Viidiyoo kana viidiyoo gosa lamaatan as keessatti isinii galchee jechuudha. Inni kun sirriitti isin fayyada jechuudha. Anamma waliin jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo nan hojjedha. Viidiyoo isiniif waraaba. Gizee akkanatti na argitanii waan natti tolu waan akkan barbaadetti bilbila qabadhu isinitti fakkaachuu danda'a. Yeroo baay'ee bakka hin taa'etti dubbachuu malee viidiyoo garaagaraa mana isaanii keessatti hojjechaa viidiyoo waraabuu jechuudha. Maaliif waraabne akka ani amma yeroo ammaa kanatti biyya Arabaa keessatti naannoo waggaa 5 waan ta'eef viidiyoos yoon hojjedhe natti hin dubbatanii osoo hin taane garuu rakkoo hin qabu. Yoo garuu wanti ilaaluu qabu ani viidiyoo mana kana keessatti hojjechaa kaameraa banuu iddoo kaameraa wallaalu gizeen hojjedhu kaameraa koo banadhee bilbila koo achi biradhee hojjechaa of waraabaa viidiyoos akkasiisan keessatti immoo sagalee kiyyaan isin waraabuu nan danda'a ture jechuudha. Yeroo baay'ee iddoo wal fakkaataatti na argitu. Ijoollee baay'ee na hordoftanii yeroo hunda yeroo baay'ee iddoo wal fakkaataatti na argitu jechuudha. Ani iddoo garaagaraa deemee viidiyoo hojjedhu iddoo wal fakkaataatti jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu manni jaraa xiqqaatee wantan hojjedhu dhabee yookaan iddoon deemee viidiyoo hojjedhu dhabeetii miti jechuudha. Manni jaraa mukaan kifilii takkaa miti biillaa fooqii 3 mana kifilii 30 ol qabudha jechuudha. Kanneen hundumaa anatu bareecha anatu qulqulleecha. Egaa gizeen qulqulleessus gizeen bareechus kaameraa banadhee gizeen of waraabatu hojjedhee namni na argu hin jiru. Yeroon hojjedhus yeroo kaanis isaan na duuba waan hin deemneef jechuudha. Haa ta'utii garuu iddoo kanatti wanti nuti dirqama beekuu qabnutu jira. Gizee gola ormaa hojjennu manni hojjennu sun mana keenya akka hin taane kaayyoon keenya kaayyoo mana isaanii waraabuu akka hin taane alaamaan nuti qabnu kaayyoon nuti manaa baane dalagaa isaanii dalagne maallaqa isaanii irraa argachuu. Tiiktookii jechuun waa xiqqaa isinitti fakkaatina. Yuutuubii wayya viidiyoo yuutuubii wayya yoo isiniin jedhu jarri yuutuubii baay'een fayyadaman ijoollee xixiqqootu fayyadama malee warroonni gurguddaan yuutuubii hin fayyadaman. Fayyadamanillee akka laayyetti viidiyoo kee arguu hin danda'ani jechuudha. Tiiktookii garuu gaafaati akkaawuntii banattee viidiyoo poostii gochuu jalqabdurraan ni arguu jechuudha. TikTokii fi YouTubein garaagarummaa guddaa qaba. Feesbuukiin illee jechuudha. Feesbuukiin somaan jedhu garuu ijoollee keenya TikTokii Snapchat jedhan tokko boorasan yoo barbaadda sinifaan fida kanneen irraa qusadha. Gizee mana jaraa keessatti hojjettan TikTokii fooloo guddifanna jettanii fooloodhaa jettanii akkanuma viidiyoodhaa jettanii mana isaanii keessa of fakkeechuuf amma akkuma jalqaba sinii maxxansa jechuudha. Obboleettiin masumarratti akkuma argitan obboleettii keenya kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Ofii mana xaraddi. Tukurinnatiin ishiin hojjechaa jirtu kun akkaataa mana xaragaatii miti. Sijjammar mikinisaan akkanatti hin qaban. Haalli qabannaa isaatis akkanaa miti jechuudha. Itti rigaa jirti malee xaragaa jirti hin jedhamu. Waleema akkana taanaan jechuun keechaan hin oolu. Hojiin tokko seera mataasaa qaba. Mikinisaan tokkos yeroo xaragnu seera mataasaa qaba. Ani yeroo mana xaragu sinii waraabuu nan danda'a. Mikinisaan tokko akkamitti akka qabamu jal'isanii jal'istee cinaadhaan qabdeerti. Tukurinnatiin ishiin gochaa jirtu
kan hojii hojjechaa jirtu sana odoon taane viidiyoo waraabdu sana irra jira. Viidiyoo kana gara tiktookitti maxxansuuf jechuudha. Ishiin haala kanaan hojjette viidiyoo irratti muuziqaa irratti qabdee viidiyoo kana maxxansite. Madaamiin garuu hojjechaatti mana kiyya keessa hojjechaatti viidiyoo of waraabdee tiktook irratti obbaafte jettee sin jechuudha. Maal si goote si jeejiiti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya haarofti biyyarraa dhuftan. Mana isaanii keessa hojjechaa, waan isaanii meeshota isaanii hojjechaa, osoo amala isaanii waliin bariin, osoo haala isaanii waliin bariin, osoo sirriitti isaanii waliin simatiin fiigdaniituma mana isaanii keessa hojjechaa yeroo kaameraadhaan waraabaa gadi dhiistan meeshaan ittiin hojjettu kan madaamii, manni keessa hojjechaa jirtu kan madaamii, uffattee hojjettu kun kan madaamii uffata fe'ata. Wanti sirra jiru sa'aatii kanatti kan madaamiti jechuudha. Jarri gizee waan akkanaa godhan hin jaalatu jettanii yaaddu? Hin jaalatan. Ani wanti biraa dhiisaati girgiddumti gizeen taa'u na duubaa mul'atu kunuyyuu yoo argan maal naan jedhu laata jecha jedhutu na keessatti jira jechuudha. Kaayyoon qaba, abjuun qaba, maalifan akka manaa ba'een beeka waan ta'eef sirriitti nuuf eeggadhaan akka waleetti jechuudha. Namni akka qalbiitti milkaa'u akka qalbiitti bakka yaade hin ga'u jechuudha. Biyya tokko dhaqanii galanii biyya biraa deemu gaafa biyya jalqaba dhaqasanitti rakkoo fi gaarii yoo hin dabarsin mana biraa dhaqxeetis jireenyi keessiif hin jijjiirra. Ijoollee keenya bilbilaaf hin jarjarina, tiktookiidhaaf hin jarjarina. Tiktookii jechuun viidiyoo guyyaa tokko waraabdee viidiyoo nama saabu wayii waraabdee irratti gadhiiste kan guyyaa tokko fooloo 20 ol si fiduu danda'udha tiktookiin jechuudha. Waan sin garamu tiktookii banadhee ture jechuudha. Ani tiktookii waggaa kana hundaayyuu tiktookiin bananne. Ergan tiktookii banadhee amma torbee 2 hin caalu jechuudha waan sin garamu. Garuu yuutuubii kana guddifachuudhaaf naannoo waggaa 3tti faajeen jira. YouTube kiyya jala seentanii viidiyoon guyyaa jalqaba hojjechuu eegalerraan laaluu ni dandeessu jechuudha. Qaata jechuudha kan YouTube kan wajjin xaaruu jammare. Garuu TikTokii dheengeddaan bane torbee 2 boodatti. Torbee 2 keessatti fooloo 10,000 galee jechuudha. Inna kana yoo sinin jedhu viidiyoon sin hojjetta sun kwaalitii isaa yoo eeggate, viidiyoo seera qabeessa yoo ta'e, viidiyoo namni jaalatu yoo ta'e, TikTok irratti viidiyoo tokkotu si deema. Giftii yeroo qabaatte taanan yeroon kee tirfii ta'e taanani YouTube chaanaalii banadhuti seera isaatti guuttadhu siraatan hojjedhu jechuudha. TikTokii baneen jiraan fooloo 10,000 yoo gale faayidaa qabu minaamina jechaa turan. Omaa faayidaa tokkollee hin arganne jechuudha. Achirratti yaaduma viidiyoo waraabuuf gadhiisuu obbee akkanuma namni na argu jechaadha yoo ta'e malee wanna tokko siif hin godhu jechuudha. Garuu gaafa yuutuubii kana guddifatte goobazii taate hundaa miti ijoolleen hedduu nama yuutuubii banatanii guddifatanii biyya galanii kan gaggatan ni jiru. Ijoolleen akkasii ijoollee alaamaan isaanii iskazii aga biyya ormaa bichaadha. Ijoollee afaanii bichaa jedhamu. Ijoolleen dhugumaan kaayyoon hojii keessa ishee jirtu abjuun mul'anni keessa jiru hanga xumuraa dhaabbatanii hojjetu jechuudha. Innaa kanaaf yoo dandeesse yuutuubii banadhuuti guddifadhu chaanaalii kee asii galiitii jabaadhu dhirsa abbaa manaa gaarii yoo qabaatte irratti hojjedhu dhugaan sin hin jira sin fayyada baatiidhaan waan ati hojjette sii kaffala maa 5,000 siif hin kaffalle 5,000 odoo rakkattee gadi baatee liqaa nama gaafattee bar argachuu hin dandeessu yuutuubii keetii irratti yoo hojjette garuu baatiidhaan maaraggaan waan ati hojjette irratti sii kaffala jechuudha dhugaan sinitti ani wanta nufii kiyya argachaa jiru tokko wanti sin dhoossu hin jiru yuutuub chaanaaliin maallaqa sirriitti ni kaffala maallaqallee namaa kaffala kanimmoo hojii keetii irratti hundoofte maaragaan hojii kee dalagaa kee gaafa hojjette sii kaffala waan hin kaffalleef hin qabu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya hin gowwoomina karaa sin hin fayyadne karaa abjuu keechan irraa sin daangessu tokko deemtanii gaafa madaamiin tiikeetii isinitti murtee biyya isin galchite hin boo'inaa jechuudha. Jalqabuma ammuma of ilaalaa of eeggadhaa viidiyoo hojjettan eeggadhaa adaraa keechan isiniin jedha kinu haala kanaan obboleetti keenyas gara biyyaa geggeessitee jirti baay'ee garaana nyaatte kanaaf of eeggannoo godhadhaa ijoollee nama biyyarraa ba'aa jirtan adaraa keechan isiniin jechuun affeerraa kootidha egaa kana fakkaata viidiyoon kiyya waan namjiin dhuftaniif galatooma laayik sheer gochuu hin dagatiin isiniin jedha baay'ee.